Nagaan isiniif ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Yookoo Dr. 724 qophii waa'ee fayyaa keenyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinudha. Qopheessaan qophii kanaan Abdii Dingataati ogeessota kaameraaf sagalee keenya waliin ta'uudhaan isiniif qopheessinee isiniif dhiyeessaa jirra. Har'a waa'ee dhibee sukkaaraa walii wajjin ilaallaa keessummaan qabadhee isiniif dhiyaadhee Dr. Abdurazaaq Yuunivarsiitii Finfinneetti internistii fi indokrinoloojistiidha. Akkasumas Prez.Waldaa Dhibee Sukkaaraa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Abdurazaaq asna waliin jiru. Dr. as stuudiyoo Yookoo Dr. argamtanii waa'ee dhibee sukkaaraa uummata keenya barsiisuudhaaf fedha waan qabaataniif guddaan isin galateeffadha. Ulfaadha. Isinis naaf feeruu keessaniif isin galateeffadha. Hayyee egaa Dr. Dhibeen sukkaaraa egaa lakkoofsisaa namoonni baay'een dabalaa akka inni jirudha kan beekamu. Mee waa'ee dhibee sukkaaraa egaa yeroo nu ga'uu dhiisuu danda'a, yeroo muraasa keessatti dubbannee fixuu hin dandeenyu. Garuu bal'inni isaa hammami mee akka addunyaattis akka biyya keenyaattis maal fakkaata dhibeen sukkaaraa? Galatoomii dhibeen sukkaaraa addunyaa keessatti dhukkuba namarra namatti hin dabarre keessaa sadarkaa tokkoffaa dhukkubsatoota argaman keessaa tokko. Kanaan wal qabatee waldaan federeeshinii sukkaaraa addunyaa kan baaseen lakkoofsi dhukkubsatoota sukkaaraa addunyaa keessatti yeroo yerootti baay'ee dabalaa deemutti jira. Yeroo ammaa akka sadarkaa epidemics jedhamee fudhatamutti kalaalamu bara 2019 akka lakkoofsa warra faranjiitti nama miliyoona 469 kan gahutu dhukkuba kana waliin jiraata jedhameetiin tilmaamama. Kuni yoo interventions yookiin ejjannoon adda addaa ka dhibeen kun akkan tamsaanii akkan baay'inni godhu yoo hin fudhatamin waggaa 20 booda nama miliyoona 700tu dhukkuba kanaan qabama jedhameeti ka tilmaamamuuna baay'ee guddachaa deemaa jira. Dabaliin dhukkuba sukkaaraa kun addunyaa keessatti ammoo ka irra guddaanii dabala jedhamee yaadamu. Biyyoota guddatanii hariiroo guddaa qaban duniyaa guddoo qaban keessatti osoo hin ta'in biyyoota reef guddachaa jiran biyyoota dhukkubni ka namarraa namatti dabrus itti baay'atu akka biyya Afrikaa akka biyyoota Eeshiyaa kanneen keessatti irra guddaadhaan kan dabala jedhameetiin eegamu. Fakkeenyaaf deezertii Saharaatii gad biyyoonni jiran biyyoonni Afrikaa waggaa 20 dhufan kana keessatti parsantii 100 ol dabalama jedhameetiin eegama. Kun ammoo akka lakkoofsa federeeshinii sukkaaraa addunyaa kanatti irra guddaa lakkoofsi namoota dhibamanii dhukkuba kanaan qabamanii ka dabalu akka biyyoota guddataa jiran kana keessatti kan argamu ta'uu mul'isa. Wanti irra guddaa nama yaachisu biyyoota akka biyya keenyaa keessatti namni hedduun akkuma dhukkuba kanaayyuu qabu hin beeku. Qorannoowwan adda addaa akka mul'isanitti parsantii 60 haga 80 namni ta'u akkuma dhukkuba sukkaaraa kana qabuyyuu kan beeknu ta'uu isaati. Qorannoowwan adda addaa kan mul'isu. Jechuun qabaachuuf dhiisuu isaanii namoota hin beekne jechuudha. Irra guddaan namaan beeku dingatuma homa adda addaatiif mana yaalaa oguu dhaqan itti argama malee seeraan akka silaa namni yaalamuu qabutti yaalamanii yeroo yerootti dabarsanii uflaaluudhaan wanna ta'u wanni akkasii waan hin jirreef nama baay'ee rakkoo kana wajjin jiraata jedhamee tilmaamama. Egaa Dr. lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii illee lakkoofsi isaayyuu baay'ee ol ka'aadha. Biyya keenyas ol ka'aa akka inni jirudha kan daataan jiru argisiisu. Egaa namoonni yeroo baay'ee sukkaara gaafa fedhan sukkaara suma nyaannu wajjin wal qabsiisaniiti kan isaanii dubbatanii sababan sukkaara baay'ee nyaadhee fi sukkaarri na qabee jedhanis kan dubbatan ni jiru. Egaa hiikaasaa yookaan definition kan ittiin jennu dhibee sukkaaraa gaafa jennu maal jechuu keenya mee? Sukkaara yogguu tokko nyaataniif yookiin dagma halkan tokko dhuganii bulaniif sukkaarri nama qaba kan jedhu saayinsiin akkasii hin jiru. Yeroo takka wanta dhuganiif dhukkubni sukkaara nama hin qabu. Garuu yeroo hedduu waan mi'aawu, waan dhadhaan itti baay'atu, waan qibaatiin itti baay'atu yogguu nyaatan dhukkuba sukkaaraatiif saaxilamuu fi isaan qabamuun ni mala. Dhukkuba sukkaaraa yogguu jennu haala rajiijiin keenya insuliinii ka jedhamu sukkaara akka qaamni itti fayyadamu ka godhu haalaan oomishuu dadhabuutiin yookiin ammoo oomishees insuliiniin oomishame kun deemee qajeelaan hojjechuu dadhabuutiin waan argamu. Kun ammoo dhukkuba
aynata dhukkuba sukkaaraatiin wal qabameetiin ka ibsamu. Amma dhukkuba sukkaaraa aynata tokkoffaa, aynata lammaffaa jennee ka fudhannu jira. Akkaataan jarri itti argaman garaagara. Inni tokkoffaan ijoollee fi nama waggaa 30 gadiitti argame irra guddina. Inni lammaffaan namoota gugurdaa umriin isaanii waggaa 30 ol ta'an irratti irra argama. San jechuun garuu ijoollee irratti hin argamu jechuudha miti. Irra guddinaan nama umriin 30 olii irratti dhukkuba argamu ta'eetiin argama. Kan lammaffaa kun insuliinii oomishuu fi hojjechuu dhiisuu dhabuu isaan olittis rakkoo adda addaa kan biraatiinis waan uumamuu danda'udha. Kanaafiyyuu rakkoo insuliinii wajjin wal qabatu yookaan insuliinichatu sirriitti hin hojjenne yookaan immoo insuliiniitu sirriitti hin oomishamne jennee waamuu. Kanaafuu sababa inni qajeelatti hojjechuu dhabuutiin yookaan inni hanqachuutiin sukkaarri qaama keessatti ol dabala. Sukkaara qofaa miti sababa dhukkuba sukkaaraatiin bakka irraa sosocho'u. Inni akka pirootiin jennuunis nyaanni akka waan foon hundee isaa akka amino asiid walitti daddabaluu qaama keessa sochoosu kan akka dibata adda addaatis kuni marti ni gaaga'ama yeroo dhukkubni sukkaaraa argamu. Garuu waan sukkaara easily haala laafaan isa laaluu waan danda'amuuf sukkaara irratti guddaa xiyyeeffannoon godhama. Baay'ee galatooma. Egaan namni tokko sukkaara qaba jedhamuudhaaf maal irratti arguu qabdan? Namni sukkaara qaba jedhamee itti himamuuf namni tokko milikkita adda addaa mallattoo adda addaa qabaachuun ni mala. Namni mallattoo adda addaatiin dhufuun ni mala. Haa ta'u malee garuu wanni dhukkuba sukkaaraa jiraachuu fi jiraachuu baachuu isaa mirkaneessu laaboraatooriidhaan laalamuudha. Wagguu laaboraatooriidhaan laalaman garaa qullatti osoo hin nyaatiin halkan bulanii sa'atii 8 booda garaa qullaa eega turan booda ganama wagguu laalaman yoo sukkaarri 126 fi ol ta'e dhukkubni sukkaaraa hin jira jechuudha. Yoo ammoo nyaatas nyaatanii namni tokko mallattoo dhukkuba sukkaaraa qabaatee fincaan itti baay'achuu, bishaan dheebochuu, qaamni isaa yeroo gabaabaa keessatti gadi bu'uu, mallattoo kanneen qabaatee yeroo kamiyyuu mana yaalaa dhaqee sukkaara isaa laallamee 200 ol yoo ta'e inni kunis akka dhukkubni sukkaaraa jiraachuu isaa mirkaneessa. Kan biraatis biyya biraatitti kan itti fayyadaman tuulii sukkaaraa qaama keessaa ka ji'a 3 ka jedhamu jira. Hemoglobin A1C jennaan. Inni kunis yeroo tokkotti ilaalamee yoo 6.5 ol ta'e dhukkubni sukkaaraa jiraachuu isaa mirkaneessa. Haa ta'u malee dhukkubni kun dhukkuba yoo yeroo takka hin jira jedhamee mirkanaa'e dhukkuba nama wajjin turu. Kanaafuu yeroo takka laaboraatoorii goranii laalamanii sukkaarri 130 namaan jedhaniif hin jire jennee namatti hin himnu. Irra deebinee ilaaluu barbaachisa. Yeroo lama irra deebi'anii ilaalanii osoo addaan hin fagaatiin yoo har'a laalaman yookiin boru itti deebi'anii ilaalamanii yeroo lamaan sanitti yoo lakkoofsi isaa ol ka'aa ta'e lakkoofsa amma himne kanaa ol ta'e akka dhukkubni sukkaaraa jiru mirkaneessa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo nama dhibamee dhufe baay'ee haala dhibee keessa ka jiru mallattoo dhukkuba sukkaaraa ka qabu ta'ee yeroo kamittuu marammaramee yoo dhukkubni sukkaarri 200 ol ta'ee fi keessaanuu fincaan irratti wanna laallutu jira. Kiitoon ka jennuun sukkaara wajjin yoo jiraate bakka biraa irra deebi'anii ilaaluun barbaachisu. Kuni haala hatattamaan yaalamuu barbaachisu waan ta'eef diabetic emergency waan jennuun waan ta'eef sun yeroo masaan achumarraa jalqabameetiin yaalama. Garuu nama nagahaan dhufu kaan irra deebi'anii yeroo takka ilaaluun barbaachisaadha. Kuni sababiin isaa laaboraatooriinis dogongora uumutuu mala. Reejentiin rakkoo qabaachuutu mala. Kanaaf waan ta'eef irra deebi'anii yeroo takka ilaaluun barbaachisaadha. Kanaafuu laaboraatooriin ilaalamuun jira. Mallattooleen clearly mallattooleen kanneen kun yoo ofirratti arge namni maybe mana yaalaa dhaqee irratti argamuu ni danda'a. Garuu namoonni mallattoo qabaatanii iyyuu mallattoon sun maal akka ta'e illee kan utuun beekin ofirra tursan ni jirunna. Mallattooleen clearly kun kan dhibee sukkaaraati jedhamu maal fa'isan? Mallattoon dhibee sukkaaraa jennee isaan namni of beekuu danda'u tokko bishaan dafanii dheebochuu
dheebuu addaa hin cinne. Namni bishaanis baay'ee dhugee dheebuun bahu. Akkuma dhuganiin fincaanis itti baay'ata. Guyyaas fincaa'aa oolu, halkanis daddafanii amma fincaaniif ka'u. Qaamni gadi dhidhataa deema. Namni huqqachaa deema. Kan biraa infekshiniin adda addaa deddeebi'ee saaxilamuu fa'aatu dhufa. Qaama saalaa keessa nama hoosisuu fa'a, akka fangas infekshinii warra dubartoota irratti argamuu fa'a. Kuni mallattoo dhukkuba sukkaaraan qabamuu keessaa kan mata dureedhaan himamanidha. Haa ta'u malee garuu mallattoowwan kunniin akkaataa dhukkuba sukkaaraa aynata isaatiin wal qabatee adda jiru. Dhukkuba sukkaaraa gosa tokkoffaa jennee kan fudhannu irratti mallattoon kun qajeelatti mul'atu. Yeroo gabaabaa keessatti torbaan tokko torbaan lama akkana keessatti torbaan 3 haga 6tti dafanii dabalaa deemanii namni dhukkuba kanaan qajeelatti qabamaa deemti. Ijoolleen dhukkuba sukkaaraa qabdu jechuudha. Namoonni dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa qaban garuu irra hedduun isaanii mallattoota akkas hin qaban. Irra hedduun dabree namoonni tokko qabaachuun ni mala mallattoo amma himne kana. Irra hedduun isaanii mallattoo hin qabani. Wanti dhukkubni kun nama daguufis sababaan isaa kana. Namoota dhukkuba sukkaaraatiin qabaman keessaa harki 85 haga 90 akka ta'u namoota dhukkuba sukkaaraa lammaffaa qabanidha. Kanaafuu namoonni hedduun kun mallattoo hin qaban. Kanaaf namni tokko umriin isaa waggaa 45 yoo gahe achi booda waggaatti fayyaa isaa ilaalamuu qaba. San keessaa tokko dhukkuba sukkaaraas ilaalamuun barbaachisaadha. Mallattoo sun qabaatiin qaama keessatti callisee dabalaa deemee rakkoo namarra geessaa waan deemuuf kanaafuu ilaalamuun barbaachisaadha. Baay'een sin galateeffadha. Egaan daawwattoota keenya waan nu daawwachaa jirtaniif galata guddaa qabdu. Turtiin keenya ammas waa'ee dhibee sukkaaraa goonuu Dr. Abdurazaaq wajjin itti fufaa. Egaa Dr. Abdurazaaq ispeeshaalistii internal medicine, sab ispeeshaalistii endocrine yookaan immoo dhibeema sukkaaraa fi isaa wajjin wal qabatan waliin sab ispeeshaalistii hojjetanidha. Akkasumas immoo pirezidaantii waldaa dhibee sukkaaraa kan Itoophiyaati. Isaanii wajjin turtii gochaa jira. Oduu dhaggeeffannee walitti deebinaa boqonnaa booddee gaafa wal arginu waa'ee dhibee sukkaaraa ammas sirriitti walii wajjin ilaalla. Nu waliin turan afeerraa kooti.